السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أكم جرتن هردفتوتك هي جرى جرتو بكم جرتن اتلاقى برحمة ربي خيس أنا جرى داسين جرى ادوتك أنا قلتو ما بايسين جالت ما ندفتي هر اللي وجدتني من عربا كيستي وانت قدلك ودف يوم ما تنتل وانت إيجت إن شاء الله وفدورا فوان بريدة وانت لك قلبنا ما قامت تيسك أودي إن شاء الله ندي هذا لكن أما فيه Franki maal Franki godhu deemtaa yoo jettanii godanya tiyata kan qaba maaliin galuu hiddaa akkami galuu hiddanaan jette waan galuudhaaf deemuuf meeshaa hunda gadii gisee sirreessu nadda walte ilaalaa turte amma immoo warqa ofirraa baasetanii karaa kutteen agarree yeroo baay'ee dawwalaa turte ammallee dawwaluu jirti jalaan kaasu ofirraa baasee hooma keessa kaayee garuu waan keessa kaayeen dhabee meeshaa guddaa gadi dhaqee bifa haarawaan ganaa sirreessee an agarre situ laalee aksi malee nama tokkochatti hin argisiisne warqeen tiyya eessa kuttee jedhaanii miiwwan isiin jettu laalan wajjin tura. Cufattee hafte. Obboleen kiyyoo waan isin mufachiistaa illee asumaan muffachaa isiniin jedhaan hin deebisaa fi waliin tura. Aloo. Aloo, salaamu alaikum. Akkam jirta? Silkii barikaate keshoo maali sagaleen kan keen qulqullaa'u seenatti as deebisaa haaraa sagalee maalitti sheekaree maaltu kaasuu siroo akka silkii inshaalla yooka waan irra jiruun beektaa sanumaaf malee waan maalirra jirta rabbi keerii nuu godhu maalirra jirta bari dhiyoota naannoo meeshaa hunda sittiin argisiifne gadi guure meeshaa natti argisiifte sirrii achi booda basee warqiin argine kara isiin kuttee ejjitante khayriin qabdu jedheetumaa yoo kanumaaf silkilee si jalaa kaasuudhaaf akkasuman dhageenye warqii karaa yaani yeroo sana banee wanti keessaa fuudhee sittiin argisiifne achi booda immoo maadri yaani karaa kaayesin agarree meeshaalee laalla akkasitti ganaa gadi naqee bifa haarawaan laalee yookiin ati yeroo san maashaallah waan tokko hin jenne yoo ijumateettu khayrii hin qabne jedheetumaan khayrii inshallah maal jechuudha la waan tokko yeroo mal ana qofaa miti anaafate waliin miinu waan tokko yoo laalte qalbiin irra si buute waan kana naaf godhaa jedhi malee amma immoo biyya bilbilee akkatti warqii dhabee jennaani ummaan tiyya mana waa laalan san khayrii qabdu inshallah akka galtee naa jecha warra raagaa hedda hasbi allah jaamil wakil namitti natti dhufee bar maal jette bara akka galtee naa jecha warra raagaa rakkoodda inshallah seen jedhe warqii qalbiin irra rukkuun akkuma jirtutti garuu si jalaa bada illee yaale mana jechuun ka waan tokko bari laa hin dhaqu waan jechuun ani hin dhaqu ummati yaan deemiti waan akkanaa laali jennaan immoo qaalittiin waa laatti suni miqatti magaalaa sanitu yulaale isiin bakkan bee isin bakkan beeyti isitti bilbiliiti gaafadhu jettee naan jette ammaan beeka inshallah tayyib maal makkiyatu bakka san siikaa isin jedhamu sila maal jedhanii tayyib warri raagaa wanti
micatti sanii ati argisiistee jennaan namattuun argisiisne jedheen akkuma biteeniin qaba. Ni beektamire durallee biyyattii narra hin teettu waan ta'eef jecha micatti santuuyyuu sheexaan itti ergee akkatti sheexaan dhoksitee naan jettee sheexaana wajjin bulu jiraa yoo jedhee baay'ee tokko sodaadhee darraaf ni beekta. Akkasii ati yoo sheexaana kanatti argitee yaani fuudhi jetteen taate deemi deebisii fi jedhiini please naa himin olaan galuu ita waan ta'eef amma birillee fixeera waan bituun. Subhanallah man gara shaytaan sitti ergaan hadiitti shaytaana miti ani mataan kiyyaanii. Nama toibadee ganama galgala rabbii dhaabatee guyyaa walaa kiyyaa tammaal godha shaytaan sitti ergaan garuu halan kulli haali warqee ati natti argisiisutti warqeen bareedaa jedhee ilaaluu kiyya akka jiru. Yoo sanitti kaa maashaallah jedhee hin jenne sani kaa ani waan amma takka dubbadhu takka illee qabu garuu bareedumsatti warqeen natti bareede akkiin waan irra deebi'ee anarra maa natti bareedne jedhee rabbiin argu himu takka illee jiru jechuudha. Natti bareedu warqee akkiin akkanatti bareedetti jechuudha. Yoo saniif immootu anaafatti illee nama haasa'u nama meeshaa laalaa jiru maashaallah jedhee hin jenne waan hin beekne tokko jedhee immootu amma waan isitti himu takka illee jiru jechuudha. Yoo immootu warqeen musaba keetiin na jalaa badee jettu taate simaa bita warqee inshallah. Lakki maal naa bitta kunoo warri walaalu suni isituu fuudhee si haa deebistuu bakka yaani manuma keessa jirti isituu bakka sanitti ergee jedhanii yaani naa deebiskaa itti miti bakka natti. Akkamitti fuusise inshallah maal fuusise wanni fuusise sun maal inshallah. Itti deebi'atii gaafadha isuma sanittu. Laa enu jechuun kaasiin himtee jirti maa wal amma irra deebitee himti nu himtee inta akkana erga jetti ani immoo si malee namatti iyyuu ittiin argisiisne aslan meeshaa maa yaani meeshaa isi guyyaa san qofa si agarsiise isiidha namitti illee maashaallah sirriitti beekti isiidha micatti akkasiisanii jette garuu hin deebi'a. Habiibti kara sanitti rabbii tokkocha malee namni waa beeku takka illee hin jiru bakka san immoo tuun tasaasanii rabbii tokkocha ka waa beeku ilmi namaa raaga jechuun nama warra rabbii fi dhiirsisee akka warra hiyyisuus sagaduu san argitee warra akkasiisan taate malee rabbii namatti namni waa beeku tokko illee hin jiru tanan tasaasanii eenyumtuu waan beeku. Jechuun qabee wanti dhameeree maali sheexaanitu ni beekta waan tokko gisee takka dhuguma jetti amma laal anuuyyuu namichi iyyuu شوفي جعلنا شيطانة تعمل فارغ طيب نمتي نويو يعني لا كأنه بيتي لا نمتي نويو وانا سنجتة متأتي ساني تخاصفت ملكة تافو بكم لا أنا مش هقدر أقول إن إنسانة تسأجر سيسان بكنا حتى زولية رتي أنقدينا كله هنتي اسمه فوده جت بليس نافكني يوكا Habib matagarasi himeti da dubbiti jechuudha yoo kafaamtu taate yoo lakkisiif na jalaa badee gaa asitti agarsiisee jetteetiif na jalaa badee jette ani akkiita haqqiin jirturraa sitti himee jira waan sitti himee maal yoo seete ani ilaaluu natti bareede warqiin bareedumsatti natti bareede natti bareedeef ammatti bitachuu waan hin dandeenyeef garuu qalbii rabuusutti akka jirutti maashaallah jedhee jenne san siimee jira beekadhu bakkeessan namoonni irra deemna deebisiif. لا أنا بركة أنا سيف بريدة ديسة ما يعني نقلته لكن بس وري أتي ولا لسوني يعني ستو فوري جدا طيب أنت بتيجي اللي برنابتو متي برأتي تماهي مكاجرة يوصل ده متي روما جلا فوري جتة وركي الأبر وانت بتكالتي سيتك ما تسمى جتة حبيبتي يعني لا ما تكا يوم كبوان ما تربو تكا كبوتي رأي بلا نمنا سونا دقي يوم برات نفس أنا ما ترك إن شاء الله. ما أعرف بكري وانا تبجل عند الدم تبيتي شو دخلني أنا أوكي. كوي نمني توكو يو أنا ما تركي سيساتو أما أنا ما تركي سيسامو ودار دبي وانا ما أنجل ما تركي سيساتي. هند أبيك أوكي نين دبي إيه سوق لا مش هون دقدينا كبر بعدين هين أجر أوكي أكمل تاري أتبود أمو بيا بالبلة وركي كتير أبي. هذا
bona matira dhagay namatta amaruun guddisii rabbitti amane namni waan amaan jedhullee sirrii tokko kuni sirrii jedha kuni waan argisiisu dubbata beekte kan amma isitu si jara fuudhe maalinni astoobu kun akkasitti quba qabaadhu yoo si fudhate jette si bita jechuudha garuu si wajjin mana kee galee sirraa fuudhu akkasanii naaf hin galle beektee akkaataa waan akkasaniitii sin jedheshanii beekika laal makkiyaa wanta ati beekuu qabdu waan tokko erga jedhamee yaani isitti agarsiise miti re'aasima agarsiise bar aayyoon achi walaaltu sunuyyuu miccatti akkanaa magaala furtoo akkatti boqomoo mura aayyoon jamaana qabdi inshallah miccatti استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا ربنا أرارا والله فرانكي سيقول جديدا كل فاندو استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنا فرانكي ده براجلتا والله هذا شيطان قبضة قبل استغفر الله ويتوب إليه استغفر الله يا مادي استغفر الله نعرتين نتن عارين أبشر دوغما حقيقة توني تبراكت يعني أنا وركب في الراباسي كراي سيمبوتي دابي يعوذ بالله من الشيطان الرجيم سما أرجعنا في دابي بتكالكينا كنا نجرو برانكي ده استغفر الله فرانكي هذه فرانكي كجاتي تو بكتنا ada kani lalani kana mo to karma kulbanat بدي استغفر الله العظيم يا ما يفتري بيتا شيطانك أبدي وركيني جدني يروباي لكما صدفة رجل أنا رابوتي أربو جدودا شيطانك أبدي جدني يمكن ما فتوان تكون أكنته ونولتو يسيت أغرسيسي مالينا مبروتي تلارجسي فنين جدان كجدو يادا كان كبدي سيدو في يونا مفتمو الإيفا وسنجر أستغفر الله ربنا أرارم مالي في نشار رسيسي لا ربي كذا ربي تكو جمالي وانا أمانة تكو لينجي أنا تما نتن أريني تي هي فرانك دوانتي شيطان ما تنقبض أنا صدقتني بيتا وكذا أعوذ بالله الشيطان الرجيم جدا بدو بديبي ati meme safada tekawai sila shaytana qaba silani tunna mala mamuna mata kujete yani masiti dagame anu fiya kamata ki yadi to gumayu kara jira kalala annata bisisum ki warke akajuruti warke argitagi erga warke sumbade yumo lazima nafse lama wajala to ko warke te kalbi irranam ko faye jere tadi mana talaba dai bisa murado gutu wa intenti ni kalabate o so wa fere bitte yo sirati la te hawte male me bidati ya tafakari tayyib abshir ana asif difa masinjara asmanu akkasumas immoo obboleewwan kiyya warri nu dhagaa jirtanii tarii wanta kanaanis waan bada haasa'uu mala akkuma dura jedheen waffalchaasiniin jennaa yoo wanti biraatidha astaghfirullah hunduyyuu waan akkanallee amannee yaani gochallee jirru alhamdulillah maaliif namoota tokko ni jedhu warqee shayxaana qabdi bakka kana yeroo dhattee argattaa jedhanii waan biyyatti naqunname jecha gisee warqeen irraa baddee bakka kana dhaqisiifin himanii warqeen kanaaf mormarra si taa'uu diddidaa jedhanii soo amma san yaadadhee warqee dhabnaan yoo miidhota naa hedduu jaalladha asmaanuu dhiifamaa isiniin jedha obboloota koo waa balleessine na yaada qabdu itti fuufisiin jedha bareeddu لا والله يعني هذا وعيتم كهو وتصدقوا كذي ما شاء الله تبارك الله روماني لما جبدوا لما كان جالنو لما واحد وجدنو يوجد جبيسا رايك جرا جرا لسكاتي مالي جت بيردي جبيسا جنين جرا والله
Akkasii jajjabeessa nama surprise jedhin jaalallee akkaan kabajnallee nama dhallee kabajnee borus inshallah kabajaan teenya waliin nuti kanatti nurra taphataa jirti nu jajjabeessa wallahi nama kana mala qabu sattee qeedisa sitti jedhan ana mana qaba galatoo wallahi hedduu si jaaladhaanis hedduu sin kabaja naaf galatoo misiin jedha bareedduuti yaa akkasii Praktikeenna keessatti immoo yoo nutti mufattan dhiifama yoo isillee itti miti akkasitti bakka adda jabeessu uummata keenya bishaan jibbis. Sumaanuu natti mufate siin jedha wal beena waan ta'eef maalaasin walitti mufatuuni yaani yaaduma naa dhufa sitti ibsee maaliif yoo warqiitti jaleeti naa jalaa itti ka ergitu taate jara naa dachaasisiisi akkasi siin jedha galatoo hedduutu akkasi jaaladha beekti. Inta kullaaya. Okay, hayya galatoo shukran. Hayya obboloota koo warri nutti mufatan dhiifama isiniin jennaa namni hin balleessiniin jiru ni balleessaa yoo dhugaadha. Waan tokkotti ce'uu kiyyaa fi hedduu takka dhiifama isiniin jedha obboleetti tiyyallee na ulfaadhu isiin jedha maaliif dhuguma warqitti agarsiise bas bakka kaa osoo isiin ta'in yaani bas yaaduma jedhamu fakkeenyaaf waan tokko yoo namarraa bade waan akkasii dhaqii bakka akkasii san dhaqii warqii kan keessiif mul'ata siif argama ka jedhu jira yoo waa mana biyyatti illee na mudate asitti illee waan itti fakkaatu isiniin jedha. Asumaanuu viidiyoo keenya kana subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha hedduu isin jaalladhaan walitti waan isin haa jaallatu aga viidiyoo biraatu walitti dachaanutti nagaa naa turaa isiniin jedha hordoftoota koo.